sodaata yoo jiraata dhaloonni waaqayyoo sodaata yoo jiraata dhaloonni waaqayyoo sodaata yoo jiraata dhaloonni waaqayyoo sodaata yoo jiraata bara beelaan yaafatanii namoonni kadhaa deeganii gaarummaa isaa kuusa waaqayyoo cabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyoo gaarummaa isaa kuusa waaqayyoo cabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyoo. Suuta deeme kaayoo saafalmata ani qobaatti sininisu sajedin yaadata indoo gogoruu irraan katu harreen jalaan badu uftaadhaa bitaa mirgat beekaa marra seenuma isaan yaadu ayyaana nu badhaasee silaa inni nutti siqu Jabini irreessa dhufana marree dagatee miti dhaloonni waaqayyoon sodaata yoo jiraata 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 bara beelaan yaafatanii namoonni kadhaa deeganii gaarummaa isaa kuusa waaqayyoo cabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyoo gaarummaa isaa kuusa waaqayyoo cabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyoo. Namoonni waa'ee koo maal jedhu jechuun bartoota gaafate tarsaasnaan golgaa cubbuu sana unuunfaduun tolaa baate Phexros akkasaaf galetti jedheen maasii waaqaa cufamee isa hiika dhabee silaa gooftaan namaaf saqaa ilminni akka baasaan taane jedhamaa dhiqaadhaa warqeedha kun jedhee fudhachuuf gooftaan nama laala dhaloonni waaqayyoon sodaata yoo jiraata 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 bara beelaan yaafatanii namoonni kadhaa deeganii gaarummaa isaa kuusa waaqayyoo cabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyoo gaarummaa isaa kuusa waaqayyoo cabsanii bira darbuu danqaa sibiilayyoo. Ijoollee saasora fe'uu biyya fagoo deemuudhaaf farda hin qabne koora maqaa isaa falmata waaqayyoo hojii isaa kinaafaa gatamee nama seenaa hin qabne karraas goseerratti kaasaa jajuuf ulfina isaa lallabuun akkam namatti tolaa Yesuusin qabatanii bahuudhaan miltoonni qajeelaa.
ulfinaan mul'achuutti jira abdiin keenya jitu dukkaanicha ilmiin geeddara aduun keenya litu harreegaa akka duriin ta'u amaanu'eel jira ufame akka dinqiitti olu kakuu waggaa dheeraa burqaanni kan ijoollee gooftaa amma gadhiifataa bilisomna gooftaan nu jiraati marree uleen keenya lataa dhaloonni waaqayyoon sodaatan yoo jiraatan 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 bara beelaan yaafatannoo dhabanii kadhaan dhiqanii gaarummaa isaa kuusa waaqayyoo cabsanii bira darbuu danda'a sibiilayyoo gaarummaa isaa kuusa waaqayyoo cabsanii bira darbuu danda'a sibiilayyoo. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inni yeroo kana nuuf kenne maqaan waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyo carraa kana nuuf kenne biyya keessas alas kan jirtanii kallattii garaagaraadhaan sagantaa keenya hordofaa kan jirtan kallattii zoomirraan illee namoonni hordofaa jirtan waaqayyo akkuma beekamu hojii gurguddaa asumarraan inni qilleensa keessaan karaan qaba jedhee nama fayyisaa nama hiikaa dubbii isaatiin jecha sagalee isaatiin namoota gargaaraa jira isinis beektu. Waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u arras galgala kana waaqayyo yaada nuuf qaba. Haleluuyaa. Maaliif sagalee isa osoo hin taane isa darbe osoo hin taane yeroo nuuf qaba. Ila waan tokkotu jira. Waaqayyo inni guddaan hin dubbata. Eenyutti dubbata? Nu warra xixinnootti dubbata waaqayyo. Inni guddaan inni lafaaf samii kana uume nu warra xixinnoota kana warra fo'amee nutti dubbachuu filate immoo nummoo isa dhaga'u gaafa dennu baay'ee dadhabina guddaan maaliif nutti dubbachuu fedhe isatu karaa sagalee isaa karaa dubbii isaa nutti dubbachuu fedhe. Macaafni qulqulluun waan hafuurri qulqulluun jedhu namni haa dhaga'u kan gurra qabu haa dhaga'u. Waan hafuurri qulqulluun jedhu kan gurra qabu haa dhaga'u. Maaliif waa malee dubbatu oolchuuf dubbata dabarsuuf dubbata fayyisuuf dubbata hiikuudhaaf dubbata waa malee dubbatu waaqayyo gaafa dubbatu namumtuu waa malee dubbatu waa malee dubbatu waaqayyo immoo akkatti hin dubbatu karoora qaba gaafa dubbatu waaqayyo karoora qaba waa oolchuudhaaf waa hiikuudhaaf waa dabarsuuf dubbata waaqayyo. Mee sagalee waaqayyo keessaa iddoo tokko isin dubbisee yeroo gabaabaa waliin turre isiniif kadhaa lakkachee faarfannaa boqonnaa 27 lakkoofsa tokkorraan kaaseen isiniif dubbisa. Waaqayyo ifa kooti fayyina kootis yoos immoo eenyuun sodaadharee waaqayyo da'oo jireenya kootiiti. Eenyu durattan berebbera maree jedha maqaa waaqayyo kan ulfaate haa ta'u. Akka manta dureeddoo sanarraa isin ka'etti wantoota kana gargar qonnee yeroo gabaabaa waliin ilaallee gara kadhannaatti isin dabarsa maashii qabuusa. Waaqayyo da'oo jireenya kooti innaa jedhu daawwiti nama akkamiiti yoo jettan Daawit akka macaafni qulqulluun jedhutti nama fiizikaalima yookiin immoo akkuma ijaan argamutti nama bareedaa. Lama nama dhiifamaa yookiin immoo nama garaasaa waan hin dhoksine waaqayyottis himatu waan hojjete waan godhe waaqayyo duratti dhugaa ba'u himatudha. Daawiti nama waaqayyo wajjin jiraachuu filate yookiin immoo waaqayyo wajjin adeemuu filate. Mega gabaabsinee waa'ee Daawit asuma irratti yoo dhaabne
argee kan lafaas yookiin immoo kan waaqarraas kan namas nama gargar baasee argee. Yeroo baay'ee Daawit akka Waaqayyo tiksee koot, Waaqayyo ifa koot, Waaqayyo da'oo koot, Waaqayyo jireenya koot, Waaqayyo karaa koot, Waaqayyo gara koot jedhetu yeroo inni dubbatu ilaaltu. Maaliif yoo jettan Waaqayyo gara isaa ta'ee, Waaqayyo wajjin ta'ee, Waaqayyo oolchee, Waaqayyo ifa ta'ee fi Waaqayyo gargaara ta'ee fi Waaqayyo karaa ta'ee fi argeetu dubbatu. Argeetu dubbatu. Dhagaanii dubbachuudhaaf arganii dubbachuun immoo tokko miti. Dhagaanii dubbachuun arganii dubbachuun tokko miti. Galgala kana nama Waaqayyoodhaan argee dubbatu ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yoo namarraa dhagaanii dubbatan laphee guutuudhaan yookiin immoo konfidensiidhaan hin dubbatamu. Maaliif namarraa dhagaame waan ta'eef. Waaqarraa yoo dhagaan garuu konfidensii namaa kenna. Ani immoo Waaqarraa sagalee tokko sii dhageera galgala kana. Waaqayyo da'oo jireenya keetiiti. Ameen. Keessuma namni da'oo dhabdan yookiin immoo iddootti milixxan iddootti gortan dhabdan jechuudha. Mana galgalaa isa ta'e, iddoo jireenyaa isa ta'e, lafa dhokannaa isa ta'e, Yesuus Kiristoos da'oo jireenya keetiiti. Rasuula baba. Amma yoo deebiin jira. Yesuus Kiristoos da'oo jireenya keetiiti. Ela Waaqayyo inni jedhamu kuni isuma matureetti achiisanii barreessa. Isa ganama isa ture. Isa waan tokko iyyuu otoo hin jiraatin ture. Isa bulchaa addunyaa kanaa isa ta'e. Wanti hundumti iyyuu isaaf abboomame kan bulu Waaqayyo. Ati iyyuu kan nama dhibu keessa kan keessa atis kan jettu harka Waaqayyo keessa. Yeroo tokko tokko waan harka namaa keessa yookiin immoo harka ofii keenya keessa jiraatu nutti fakkaata. Lakki harka Waaqayyo keessa jirra nuyi. Manni keenya harka Waaqayyo keessa jira. Jireenyi keenya harka Waaqayyo keessa jira. Sagalee kanatu nutti dhaga'ama galgala kana. Ati harka namaa keessa hin jirtu. Eenyuma keessa hin jirtu jireenyi kee eenyummaan kee harka Waaqayyo keessa jira. Akka namoota baay'ee bira ga'uudhaaf namoonni laayinii kanarra jirtan shir namaaf godha nama biraa ga'u gara gurgurtaatti shir yoo godhan tarii Waaqayyo sagalee kana nama jajjabeessuu qaba. Tarii Waaqayyo sagalee kana nama fayyisuu qaba. Tarii Waaqayyo sagalee kana nama jabeessee dhaabu qabaachuu qaba danda'a. Hin beekamu. Waaqayyo da'oo jireenya keetiin inni jedhu kuni isa utubaa isa ta'edha laa. Jireenyi hundumti isaa nuyi jiraannu kuni waan Waaqayyo irraa sheer ta'edha. Bifti yookiin immoo ifni nuyi keessa jiraannu boqonnaa nuyi keessa jiraannu waan Waaqayyo irraa sheer ta'edha. Addunyaan kun waan nuyi irratti wal dadhabnu kun waan harka Waaqayyo irraa sheer ta'edha malee waan ofii isaati of danda'e tokko miti. Egaa saganamaati Waaqayyo. Da'oo jechuun maal jechuun Waaqayyo jira. Da'oo jechuun immoo gaafa rakkinaatti yookiin immoo iddoo boqonnaa yeroo dhiphinaatti yeroo waan tokko namaa ta'utti kan keessa dhokatanidha. Maal jedha Macaafni Qulqulluun? Toloonni itti baqatanii isatti boqotanii oolu. Muka jalatti baqatanii oolu ton taane, fooqii jalatti baqatanii oolu ton taane, boolla keessatti baqatanii oolu osoo hin taane Waaqayyotti baqatanii oolu. Eenyu laata kan Waaqayyotti baqachuu barbaade galgala kana? Waaqayyo of keessa si dhoksa. Ameen. Macaafni Qulqulluun gaafa dubbatu ila guyyaan tokko hin dhufa. Guyyaan akka abiddaatti gubu. Guyyaan baay'ee sodaachisaa tokko hin dhufa. Gaafa dhufu sanatti jalloonni akka ciniitti hin gubatu. Tolootaaf garuu tolootaaf aduun baay'ee namatti tolu tokko isaaniif hin baay'e. Jalloonni garuu maal ta'u hin gubatu. Abiddatu isaan guba.
abidda badisaatu isaan quba jalloota isaan quba qajeelotaaf garuu aduun tokko jira qajeelaadhaaf nama qajeelaadhaaf bara keessa baratu jira guyyaa keessa guyyaatu jira halkan keessa halkan tokkotu jira ji'a keessa ji'a tokkotu jira torban keessa torban tokkotu waggaa keessa waggaa tokkotu jira maaltu guyyaan barbaadamu guyyaan ol ka'u guyyaan yaadatamu guyyaan fayyinaa guyyaan muudamaa jira maaliif yoo jettan namichi kuni da'oosaa kan inni godhate waaqayyoodhaan waan ta'eef amma yuusitti nama dhaggeeffatu iddoon boqonnaan beenteessaa kan ortodoksistaa musliimastaa da'oon jireenya namni itti boqotu Iyesuus Kiristoos yookiin immoo waaqayyo isa hundumaa danda'u kanadha. Ani isinitti immoo kan inni itti boqodhe kanan keessatti boqodhe guyyaa tokko namatu nama qochiise osoo hin taane waaqa isa guddaa. Isa guddaa kan isa doonaa ta'e kan isinitti hima. Isa kan isinitti hima Yesuus kan isinitti hima. Ammayyuu namoota dhaabantu jiraachuu danda'u. Ammayyuu garatti kan godhan dhabantu jiraachuu danda'u. Ammayyuu iddoo kan namantu jiraachuu danda'u. Ammayyuu qomaan kan ta'e eessa kan jirantu jiraachuu danda'u. Inni garuu da'oo jireenya keetiiti. Haleluuyaa. Da'oon egaa akkuma isinitti hime iddoo dhokannaa, iddoo boqonnaa, iddoo haara galbii. Eeggatti simbiri. Keetiit inni jedhu sadda baafna. Keetiit inni jedhu immoo ila nagaa koo, ija koo, miila koo, harka koo, birrii koo, mana koo inni jedhu kun immoo jireenya waaqayyo irraa nuu qoodame. Dhuunfaatti waan qabnu dhuunfaatti garuu akka nu itti jiraannu immoo jireenya waaqayyo nuu kenne. Maal sii kenne waaqayyo? Amma guyyaa sii kennee jira. Namni kan nama dhibu keessaa waaqayyotu bara namaaf dhaabe. Bara namaaf dhaabe waaqayyotu. Maal godhee bara namaaf dhaabe waaqayyo yoo jettan warri na duukaa jirtan yoo jettan maal godheetu waaqayyo bara namaaf dhaabe yoo jettani tokko namni lafarra hin jiraata garuu hin darba lafarra hin darba eessatti ol waaqarratti hin darba. Guyyaanuma nuyi lafarra jiraannu kun waanuma nuyi lafarra jiraannu kun waan ogummaa keenyaan jiraannu otoo hin taane bara kana waaqayyotu nuu kennee jira kan nama dhibu keessa. Yeroo kana waaqayyotu nuu kennee jira kan nama dhibu keessa. Guyyaa kana waaqayyotu nuu kennee jira. Itti jiraadhaa jedheetu, itti boqodhaa jedheetu, irra jiraadhaa jedheetu nuu kennee jira. Malee harka namaa keessa nuu kennamee jira miti. Yookiin immoo harka eenyuma keessa nuu kennamee jiru harka faranjii yookiin immoo harka mootummaatiin nuu kennamee jira otoo hin taane harka waaqayyoorraa nuu kennamee jira. Waa lamatu jira. Waa lamatu jira. Namni guyyaa jiraatu harka kana keessaa yookiin harka du'uu danda'a. Harka immoo fayyuutu danda'a. Majaala qulqullummaan jedha amma guyyaan fayyinaa haruma galgala kana kan du'u baay'eetu jira. Galgaluma kana immoo warri sagalee waaqayyoon kadhatanii waaqayyoon deebi'an fayyan immoo baay'eetu jiraachuu danda'u. Kanaaf sekenditti namni du'uu danda'a, sekenditti namni fayyuu danda'a. Haleluuyaa. Mee gurra keessan ol qabaa jireenya isinii kennametti yeroo isinii kennametti akka yaada waaqayyootti kan hin deebine akka waaqayyo jiraadhaa jedhetti guyyaa waaqayyo isinii kennetti kan hin jiraanne yoo dhageessanii ammayyuu qalbii keessan diddiirrannaan ammayyuu gara waaqayyootti deebi'inaan waaqayyo carraa fayyinaa isinii kennuu danda'a. Nama du'eef dhiifamni hin jiru. Nama jiru garuu dhiifamni jira. Hammamiyyuu cubbuu yoo qabaate yakka yoo qabaate amma yeroo kanatti na fayyisi jedhe nam tokko gara waaqayyootti yoo deebi'e waa carraa fayyuu qaba. Carraa jireenya argachuu qaba. Carraa mootummaa waaqayyoo dhaaluu qaba namni. Haleluuyaa. Keetiit inni isheen jettan ija kooti miila kooti isheen jettan kun waaqarraa wanta isiniif qoodame
meekkajjedha ani nagaa kootiidhaami nagaa kana eenyutu sinii kenna sammuun kee nagaadha taanaan eenyutu sii kenna miilli kee nagaadha taanaan eenyutu sii kenna oh raashee kamaroto kuma eenyutu sii kenne waaqayyotu sii kenne miti ati immoo wanta sirti hir'ate kanaaf yookiin immoo waan keessa jirtuuf hin gungumin inni nagaa sii kenne inni ija sii kenne inni sammuu sii kenne inni miila sii kenne ammas waa sii qaba ammas jireenya sii qaba ammas nagaa sii qaba ammas guyyaa sii qaba ammas guddina sii qaba ammas balbala banamaa sii qaba inni sii qaba no sodaadha innum darra jiraadhu ekkatti guyyaa sii kenne kuni waa sii qaba jireenya sii qaba boqonnaa sii qaba ameen 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 haara galfii sii qaba sagalee sii qaba boqonnaa sii qaba inni kana gamata dureen keenya nu ilaal shir godha namoota haleluya marashika otoko sokurat ya mama Daawiti ilaga gal waaqayyo ifa kooti fayyina kootis kanaaf eenyu tokkoyyuu hin sodaadhu maaliif isa jabaatu wajjin jira waan ta'eedha maaliif yoo jettan isa guddaatu wajjin jira waan ta'eedha maaliif yoo jettan isan dulloomnetu wajjin jira waan ta'eedha maaliif yoo jettan isa boqonnaa namaa kennutu wajjin jira waan ta'eedha isa du'a keessa jireenyatti nama waametu wajjin jira waan ta'eedha dulli yoon buufate yoode yoo dulli buufate naannee yoo namarse yoode ani sodaadhu yoo baay'atee na buufate yoo ani sodaadhu maaliif waaqayyotu na wajjin jira waaqayyotu mana koo keessa jira waaqayyotu anaaf dhaabbatee jira waaqayyotu anaan na gargaaruudhaaf dhaabbatee jira jechuudha ameen laaraasika toosoo kiraadii amama Daawit waan sadi kadhatee iddoo kanatti waan sadi duwwaan si kadhadhaa ideen boqonnaa sadi kana keessatti tokko diinota koo durattiti nan qaanessiin yookiin immoo nan yellaasisiin jedha siin iyyuu nan jedha waaqayyo bara kee keessatti inni walitti waaqessitu diinota kee duratti siin qaanessiin itoo waaqayyo qabdu utuu abbaa cimaa qabdu utuu gooftaa cimaa qabdu kanatti waaqayyo diinota kee fuulduratti siin qaanessiin baay'ee diinni keenya yoomiyyuu yoom guddata yoom cima siin jedhu ta'uudhaan yoom du'a yoom bada yoom awwaalama yoom waata jedha malee yoom jabaata namni siin jedhu hin jiru kadhannaan Daawit isa kana yaa waaqayyo diinota koo duratti nan qaanessiin jedhu ergaa nama baay'eeti wanti kun Iyesuus Kiristoos innati waaqessitu kun ani immoo siin kadhna waaqayyomti diina kee fuulduratti siin qaanessiin Tidak kabdi kana sadar sing kare sin abang la himbat de to mairani la hindu de to mairani wada de to mairani kanchi nu mer kansa nu mer to mairani wa kayyo morra kansa ti kaf on goda baran amen jadama warra kansa ti o warra katano onu makasa wa kayyo kay nang balena Ilkadai wakanda dandeso kobake la fayad geso nugaru injiran sele nugote miftu la demtu nungaru injiran sele nugote miftu la demtu Ilkadai wakanda dandeso kobake la fayad geso Ilkadai wakanda dandeso kovake la bayad geso nugaru injirana sene nugote biftu ola demtu ila irgansi kaba ituma salmina ki egani otoma badu ki egani otoma ntuti sinjarani ototi ni sitte mamma otoma jallo ni sitte mamma kani
waaqayyo barana ol si kaasa. Ameen. Macaafni qulqulluun warra gad deebi'oo filate, warra gataman filate, warra namni tuffate filate. Macaafni qulqulluun akka dubbatutti inni warra gadadamoota filate. Yesus Kristos otomati gadi naannumeera jettu osoo si baasa waaqayyo. Ameen. Amma jiran deebi'a. Baandiraa namoota waaqilala ol ba'aniitu si akkana natti mul'ata. Baandiraa jireenya isaaniitu guddina isaaniitu as ol ba'a malee gadi hin deebi'u. Otoma mortuu loon warweedhan Daawit gaasa kana kadhate diina koo fuulduratti nan qaanessine. Barana isa tuqaanaa malee afaan qabatee hin qaalu. Diina kee tuqaanaa malee ati hin qaalu. Isatu salphata malee ati hin qaalu. Ameen 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 ameen. Warra qaanii dhaggeeffatan tuqaanaa malee salphate warra kan salphate warra kan tuqaanaa malee ati hin qaalu. Maaliif beektaa ati nama waaqayyoon eeggatudha waan ta'eedha. Ati nama waaqayyoodhaan amalatu waan ta'eedha. Mita dada dos kaya mama. Haleluya. Mata ingkanotan muslimasta ortodoksista rabbi tokkicha atte amana. Yesuusitti amana. Inni warra kan saatiin qaanessu. Amantima kam keessa jiraata. Inni sinin qaanessu. Sinin qaanessu. Isaan naman qaanessu. Yesuus naman qaanessu. Rabbi naman qaanessu. Nama amanattanii qaana'uu dandeessu. Abbaa haadha keessan amanattanii qaana'uu dandeessu. Mee macaafuma faarfannaa boqonnaa 27 lakkoofsa 11 maal jedha? Abbaan koo fi haati koo yoo na dhiisan waaqayyo immoo simee ana hin fudhatan. Abbaa fi haati qeeriyaayyuu miti. Yoo si dhiisan amma eenyutu namatti dhiyaata? Abbaa fi haadha jala eenyutu namatti dhiyaata? Hiriyaa kamtu isinitti dhiyaatuu danda'a? Goddanyaa kamtu isinitti dhiyaatuu danda'a? Eenyutu isinitti dhiyaatuu danda'a? Haadhaaf abbaa caalaa yookiin yoo isaan yoo na dhiisanidha kutaan kun waaqayyo immoo simee ofitti na qaba. Abbaan kenni sirrii waaqayyodha. Firri kenni sirrii waaqayyodha. Inni simee ofitti na qaba. Meetaaraadhaa baabaa duulaadhaa kiyaamaa maalaa dhugaadha. Ani waan tokko beeku. Kan simee ofitti na qabe isa duwwaa. Aizoo caalaa koo kan naan jedhe isa duwwaadha. Dhuguma isin jedha. Iddoo baay'eetti kan naaf dhaabbate iddoo baay'eetti argeera waa baay'ee. Argeera biyya baay'ee deeme. Argeera biyya baay'ee. Argeera nama baay'ee. Argeera bira baay'ee. Garuu ila dhaggeeffatu. Namni kan inni si kabaju, kan inni ofitti si qabu, kan inni yookiin yoo maallaqa qabaatu, yookiin yoo taayitaa qabaatu, yookiin waan tokko yoo qabaatte malee dhimma kee hin qabu. Gaafa darkaan qabni, gaafa jecha tokko irra jira. Namni nagaa si gaafatu hin jiru. Bilbilaa yoo si kan si bilbilu hin jiru. Abbaan kee Yesuus garuu si bilbila. Ameen. Haleluya. Mucaakoo akkamii jirtaa? Haleluya. Maal keessa jirtaa? Hin sodaatin. Hin nyaatamtuuti. Ameen 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 ameen. Hin sodaatin. Akka baata akka goddanyaa akka eenyuut kan sitti dhiyaatu haizoo kan siin jedhu Yesuus duwwaa. Waaqayyo duwwaa. Abbaan koo haati koo yoo na dhiisan iyyuu Waaqayyo garuu simee ana hin fudhatan. Haleluya. Arrama korra waatu jira. Hin qaanoftu. Sin qaanessu waaqayyotu. Wayyoo maalan godha kan jettan yoo jiraatta. Wayyoo nan tulbateera. Waan nan daarata kan jettan. Nan salphisaala tooretta. Hin salphattan dhugaa sibiin jedha. Dhagaa kan jettan hin salphattan. Baranuma hin salphattan waaqayyotu baranuma nama siin godha malee. Nan qaanessin jedha. Meesiriyyuu waaqayyo nan qaanessu jedha. Jedha siniyyuu. Waaqayyo nan qaanessu jedha. Hiriyaa gadhee miti waaqayyo. Abbaa gadhee miti waaqayyo. Goddanyaa gadhee miti waaqayyo. Eenyuma miti. Eenyuma miti eenyutti hin
sinqaanessu dhabe kona guutaan nagalee makanata rashee kaamoroto kamama sinqaanessu inni natatti kamoloto baba abbaan kee Yesuus Kiristoos sinqaanessu lama marasuko balatosa baba Yesuus Kiristoos hagalato lama farsa jiru Daawit waan kan sadi waan sadi sinin jedhe yeroon inni si kadhadhutti moore na jalaan didine yeroon ani si waammadhu yeroon ani waa jedhutti immoo na jalaan didin takkaaf inni Daawit maal jedha kannaaf dubbatu hin jiru kan nu gargaaru hin jiru jedha ajabnutti barbaannaa keessaa ati narraan fagaatiin jedhaan waaqayyoodha Daawit man jedha kannaaf birmatu hin jiru kannaaf dhaga'u hin jiru ati narraan fagaatiin yeroon ani si kadhadhutti immoo yeroon ani si wajjin dubbadhu barbaadutti immoo na jalaa hin didin Yesuus si jalaa hin didin waaqayyo abbaan kee si jalaa hin didin ilmi waaqayyo si jalaa hin didin kadhannaa ani galgala kana kadhina dhaga'u nama na siin kadhadha si jalaa hin didin kadhattee si jalaa hin didin gaafattee si jalaa hin didin namni si jalaa diduu danda'a eenyu tokko si jalaa didu inni duwwaan si jalaa hin didin ajaa'ibni qulqulluu maal jedha warra dhaga'u ilmi abbaa isaa daabboo yoo kadhate inni immoo dhagaa hin kennaafiire si jalaa hin didin waaqayyo galgala kan takkama si jalaa hin didin yeroo ati kadhattutti si jalaa hin didin yeroo ati gaafattutti si jalaa hin didin abbaan kee arjaa abbaan kee arara qabeessa abbaan kee ila isa boqonnaa namaa kennuudha abbaan kee arjaa nama donnaa miti nama donnaa miti nam tokko tokko siin kenna dheerii siin kenna inni garuu akkas miti amanamaa abbaa gaariidha hin didu inni kottoo iyyuu hayyoo siin jedhee iyyuu hin didu inni hin didu iyyee si jalaa hin didu maal jedha Daawit ani waaqayyoon wanta kadhachuu barbaada isaan moo dhabuu hin barbaadu dabiraadha ani waaqayyoon kadhadha isaan kadhadhu sana moo dhabuu hin barbaadu maal kadhatta laata amma yeroo kana sirratti isa maal kadhatta laata waaqayyo wajjin maal kadhachaa jirta laata balbala banamaadha taayitaadha nagaadha maallaqa maal kadhachaa jirta Yesuus Kiristoos si jalaa hin didin inni waan ta'eedha dhuguma sin hin jedha inni si jalaa hin didin isa duwwaadha bakka abbaan kee kun si jalaa hin didin yaa waaqayyo jedha umarratti sin hin kadha waan ta'eef yaa waaqayyo jedha na jalaa hin didin jedhaani sini kadhachuu kan dhufi dhuguma sin hin jedha gaafa asirra taa'an gaafa akkatti taa'an kana nam tokko nama hojii dhabaa wayiitti fakkaata xinnummaa wayiitti fakkaata miti xinnummaa mitiin anu hundamuu gaafa kanatti gaafa dhufe waaqayyotu mul'ata wayii na argisiisee nan namoota gargaara nan asirraan dhufuu filadhe dhuguma immoo waaqayyo nama baay'ee hiike hamma asirraan gaafa gadu na buute nama baay'ee gargaaraa jira nama baay'ee lamaa kaasaa jira waaqayyo ammayyuu nama baay'ee biratti ga'uudhaaf asirraan badaa galeen beeku karaa feesbuukii ko malee karaa peejii ko kana galeen beeku namootaan gaa peejii kana namoota bira gaa'u yoo sagalee nuyi dhageenyu kana dhagaa hin fayyu lafaa kan waan ta'eedhaaf ammayyuu ishee godhaa dhagurubbee maqaan waaqayyoo alfaaf hin kadhaa inni immoo si dhagaa hin kadhannaa inni immoo nu dhagaa galgala kan si haa dhaga'u waaqayyotu yeroon si kadhadhu yeroon si gaafadhu jedhe na jala hin didin adaraa kee na jala hin didin jedha sadii isa sadaffaa
barako hundumattere mana kee keessa si wajjin jiraachuu akkan danda'uuf na gargaari. Barako hundumatti akkan si wajjin jiraachuu danda'u na gargaari. Ayyaana siif haa baa'isu Waaqayyo. Waan hundumti iyyuu hin darba. Wanti hin darbine tokkoof tokko isa duwwaa. Isa duwwaatu hin darbu. Isa duwwaatu waan tokko hin ta'u. Isa duwwaatu waan fudhatamu. Isa duwwaatu hin geeddaramu. Isa duwwaatu. Rato sokopa baba rado sekelara da baba shika. Amen. 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 Namoonni sodaa guddaa keessa jirtan yeroo kana baay'ee kan sodaattan jireenyi keessan gadi kan bu'e baay'ee sodaa guddaa keessa kan jirtan baay'ee waan sodaattan kan qabdan waan ittiin sodaattaniif kan qabdan hin sodaatinaa hin sodaatinaa hin sodaatinaa abbaan keessan gooftaan Yesuus Kiristoos hin sodaatinaa isiniin jedha. Eenyuma tokko duratti hin sodaatinaa. Eenyuma tokko duratti hin nayinaa. Men waan tokko kadhanna umarratti oliin kadhanna. Haleluuyaa. Isiniin kadha isin immoo na duukaa bu'a. Raatoo sekilaatoo seke ababaa. Isiniin kadha. Haleluuyaa. Meetti sokko biroote mamaa. Hin sodaatinaa. Amma namoonni sodaattan, namoonni dhiphina keessa jirtan, namoonni seexanni abjuudhaan jeeqamtan amma isiniin kadhaa waluma faana isiniin kadhaa Waaqayyo amma yeroo kanatti waan rukutu qaba. Waan dha'u qaba Waaqayyootu. Amantiidhaan na duukaa ta'a. Meeraatu kosoko biraatiyaa. Dhukkuma kam keessa kan jirtan na dhukkubaa jira kan jettan waluma mana isinii kadhadha. Maraatu sokoroote gaalaaraadha baabaa. Dokumentiin keessan qabdanii hojii al ta'ee kan jiru kan si dhukkubaa jiru qabadhaa bishaanis qabadhaa wantoota garaagaraa qabadhaa. Waaqayyo guddaa Waaqayyo amanamaa. Ameen. Amma yeroo asirraa kadhadhu biyya keenyaaf isin kadhannu walumaa kan amantiidhaan na duukaa ta'a. Ati yaa Waaqayyo arjaa wanti hundumtiyyuu harka kee keessa jira. Nagaa namaaf hin kennita. Boqonnaa namaaf hin kennita. Haara galfii namaaf kennita. Ati qilleensa keessaan karaa qabda. Ati galaana keessaan karaa qabda. Wanti si daangessu hin jiru. Tokkummaa kana keessa jirta ati. Nu gidduu jirta ati. Waan hojjettu qabda. Waan hojjechuu barbaadde qabda. Waan hiikuu barbaadde qabda. Biyya keenyaaf obboloota keenyaaf waan gochuu barbaadde qabda. Ani amma galgala kana siin kadhadha. Namni si kadhate hin fudhata. Namni si kadhate ati hin dhageessa. Lubbuu si kadhate ati hin dhageessa. Dhiphina keessa jiruuf nama si kadhate ati hin dhageessa. Amma yeroo kana siin kadhadha. Dhiphina keessa kan jiran, gidiraa keessa kan jiran, ari'atama keessa kan jiran harka kee harka Waaqayyootiin harkaa qabaman. Amma duuma isaan jiran ati jirta nana mana. Mana isaan keessa jiran akkatti jirtu nana mana. Haleluuyaa. Biyya isaan jiran akkatti jirtu nana mana. Amma yeroo kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa jajjabeeffaman. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa fayyan. Jireenyi isaanii gadi bu'ee olaa ka'u. Humni hamaan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Jedha na duukaa kadhadhaa. Na duukaa kadhadhaa. Abjuun keessan kan nyaatame, nagaan keessan kan nyaatame, sammuu keessan irra ta'e kan sinin lolu, hirriba keessan kan sinin lolu, abjuu keessan kan sinin lolu, ekonomii keessan qabee kan sinin lolu, maqaa Yesuusin kan dhaame haa ta'u. Humni hamaan kan dhaame haa ta'u. Digimtiin kan dhaame haa ta'u. Maqaa Yesuus
humni seexanaa kan dhaame haa ta'u amma yeroo kan keessan irra kan dhaame haa ta'u boqonnaa keessan irra kan dhaame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin nafana garadha leata tokko mamara sokama Ame da karada mala suka bos rekilata baba mat ay Jesus Christos in kelesa kanara mat ay Jesus Christos in Villa Kenya mat ay Jesus Christos in Gireño Poloto ko kanara mat ay Jesus Christos in la masrada wa kayot mat ay Jesus Christos mat ay Jesus Christos mat ay Jesus Christos nagala lota kanya arjuna lota kanya tu Panalota Kanyato, Makai Jesus Christus in Kalnamehato, Herribakerra Kalnamehato, Makai Jesus Christus in Nagakerra Kalnamehato, Makai Jesus Christus in Kalnamehato, Marada Daira Villa Kenyara, Daira Villa Kenyara, Daira Villa Kenyara, Humna Hamakana, Talota Kanya. Duga kanya, duga na lota kana wa, humna iga Yesusin, foni iga kesatae, humna hama kesatae, makai Yesus Kristosin, kan name ato, makai Yesusin, makai Yesusin, naga kerra, sammo kerra, jirenya kerra, gaira kerra, makai Yesusin oji kerra. Biro kerra, lama dijurturra, biya dijurturra. Daira makai Yesusi, 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 daira makai Yesusi. Omra hatai, naga makirra hatai. Amma yerona naga kerra hatai. Makai Yesus Kristus. Amma la ini kana rakan jirtan. Al gara jirtan kan nagebatan. Hodara jirtan kan nagebatan. Homna diga Yesus Kristus. Amma sirradera makai Yesus Kristus. Sirradera makai Yesus Kristus. Sirrakalaira makai Yesus Kristus. Amura maratumma. Daluta marache kambar. Jirinya nama marache kambar. Mukonna nama marache kambar. Gai wo makai Yesus Kristus. Dera 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 makai Yesus Kristus kanna me hato. Amsin kat haleluya. Jirenye ke kama kante hato. Hi ya wakai. Hi kina masarajo. Nagan sai kamu. Epe sai kamu. Bukan nasai kamu. Makai Yesus inai kamu. Makai Yesus inai kamu. Makai Yesus inai kamu. He kera makai Yesus Kristus lara sokoprate baba he kera makai Yesus Kristus lara ta humna sagale kana kese jurun hi kera gargala kan nagan kai kamu makai Yesus in nagan kai kamu makai Yesus Kristus in carran kai kamu makai Yesus Kristus in makan kai kamu harra buya kana kase makan kai kamu jirenyi kai kamu dugan miya kenai kamu makai Yesus Kristus in dugan kai kamu hi kera amen Rosola la lola ba. Amen. Nagan kabu kan jettan. Amma yero kana kasi nagargat. Ika holichati nagargat. Nagargat. La rashiko sokoprota mamaladas. Nagargat. Amen. Nagargat. Nagargat, amen. Nagargat, oh, hallelujah. Nagargat, ola ba. Amen. Nagargat. Meme akas guda. Namonni abjuu kootiin jeqama abjuun ko nagaa hin qabu kan jettan lakkoofsa tokko barreessaa. እንደዚህ ነገር ይታየኛል። namoota abjuudhaan rabbashamtan baay'ee sodaattan sodaa keessa kan jirtan dhugaa kan sanitti fakkaatu
kan kallatti garaagaraadhaan abjuudhaan lolamtan lakkoofsa keessan barreeffadhaa leekaasoo kobrootaaf waan waaqayyo laphee korra kaa'uun isinii kadhadha waan ta'eef maqaa Iyesuus Kiristoos kan cabe haa ta'u. Maqaa Iyesuus Kiristoos kan cabe haa ta'u. Diraatoo sokroota baba. Maqaa Iyesuus Kiristoos kan cabe haa ta'u jireenya keessan la abjuu kee kan jeequ. Abjuu kee kan jeequ. Abjuu kee kan jeequ. Roota baba. Abjuu kee kan jeequ. Maqaa Iyesuus Kiristoos galgala kana kan cabe haa ta'u. Cabseera jireenya keerra maqaa Iyesuus Kiristoos laafisa. Cabseera maqaa Iyesuus Kiristoos humna kana dhayeera. Humna kana dhayeera. Ameen. Humna kana dhayeera maqaa Iyesuus Kiristoos raatoo sokraati ababa. Humna kana dhayeera maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen maqaa Iyesuus Kiristoos. Abjuun kee haa deebi'u. Nagaan kee haa deebi'u maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen. Hallelujah. Amma hojii makan hin qabne balballi isinitti cufamee kan jirtan mee waan laphee korra jiru waan ta'eef lakkoofsa 9 barreessaa. Balballi isinitti cufamee kan jiru balbaluma kamiyyuu haa ta'u waa malee waaqayyo laphee korra hin kaa'u. Isinirraa bana waan ta'eef bareera maqaa Iyesuus Kiristoos sirratti. Ameen. Bareera maqaa Iyesuus Kiristoos sirratti habbanamu doolaaraadhaan habbanamu sirratti maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen. Habbanamu maqaa Iyesuus Kiristoos sirratti. Ameen. Habbanamu maqaa Iyesuus Kiristoos sirratti. Ameen. Waaqayyo balbala hin bana. Ameen. Isa dhuma nagaa koo kan jettan nagaan barbaada kan jettan isin immoo lakkoofsa 2 barreessaa. Nagaan barbaada kan jettan yeroo kanatti nagaan barbaada waaqayyo kan nagaa naa kennu kan jettan oolaa baba 2 Rasi kababa. Fayya maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen. Fayya maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen. Fayya maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen. Fayya maqaa Iyesuus Kiristoos. Fayya. Ameen. Kaleen keessan kan sin dhukkubu. Sammuun keessan kan sin dhukkubu. Boqonnaa kan dhabdan. Haara galfii kan dhabdan. Amma yeroo kana kasee ajajeera. Ameen. Fayya maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen. Akkuma kanaa ta'u barreessaa lakkoofsa 2 raatoo kobbaa rashi kadoos kraatias marato sokruutu bilekelatu sokaprali varada baba barreessaa dalmanaan jila rashi kaboos sokruutu bilarato kilaba. Fayya maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen. Fayya maqaa Iyesuus Kiristoos. Ameen. Fayya maqaa Iyesuus Kiristoos. Darraatoo sokrooti baraadii laaraa amma sammuun kee haa fayyu. Ameen. Xoggaarraan kee haa fayyu maqaa Iyesuus Kiristoos. Duddi kee haa fayyu maqaa Iyesuus Kiristoos. Maqaa Iyesuus Kiristoos fayya. Ameen. Ilamma waaqayyo nagaa isinii kenna. Dhugaa baatu waaqayyo amma nagaa isinii kenna.
namoota waaqayyo nagaa kennuufitu jirtu. Ameen. Namoota amma waaqayyo boqonnaa kennuufitu jirtu. Ameen. Namoota amma waaqayyo galgaluma kana guyyaa kan warra biyya fagoorra jirtan isiniif nagaa kennuutu jiru. Ameen. Dhukkuma kamaatu madaayyuu haa ta'u caba kamiyyuu haa ta'u amma waaqayyo nagaa isinii kenna. Raatoos sokuraati yaa. Amantiidhaan barreessaa amma yoo hin barreessine nagaa kan barbaadan nagaa kan barbaadan raatoos sokobee vaaraatee taakaas sokobilee vaaraashika amma nagaa kan barbaadan toora kanarra kan jirtan ajajee nagaa argadhu. Amen. Nagaa argadhu. Nagaa argadhu maqaa Yesuus Kiristoosin. Nagaa argadhu maqaa Yesuus Kiristoosin. Ila waaqayyo nagaa namaa kennaa jira. Gaa'ela keetiif nagaa. Amen. Mana keetiif nagaa. Maatii keetiif nagaa. Hojii keetiif nagaa. Ajajameera maqaa Yesuus Kiristoosin galgala kana. Amen. Sirratti ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosin galgala kana. Raatosoki ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosin galgala kana. Raatosoko rotoko naga rosoko rota naga maqaa Yesuus Kiristoosin. Naga maqaa Yesuus Kiristoos uffe. Fayyinatu ta'aa jira. Calmadhaatti gowwummaa manfodhaa. Fayyinatu ta'aa jira. Fayyinatu natti dhaga'amaa jira. Ol waaqarraa fayyinatu natti dhaga'amaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosin. Nagaa dhugaan isinii jira. Namootatu fayya. Namatu ammoo yeroo kana nagaa argataa jira. Dhukkuma kamaa ta'u nagaadha amma yeroo kana kan kennamaa jiru. Waaqarraa nagaatu kennamaa jira. Nagaatu waaqarraa argama. Na dubbachiisaara waan ta'eedhaaf. Roota kamaa raasoo. Raataataatu sokopaa baabaa. Naga rasi kapos. Waaqayyotu nagaa kennaa. Amen. Haadha keetiif obboleetta keetiif lammii kee nagaa dhabeef nagaa amma yeroo kana ajajeera maqaa Yesuus Kiristoos. Abjuu keetti nagaa kan dhabde nagaa sii kenneera galgala kana maqaa Yesuus Kiristoos. Maqaa Yesuus Kiristoos. Fayyi maqaa Yesuus Kiristoosin abiddi fayyinaa sirra haaruu maqaa Yesuus Kiristoosin amma yeroo kana. Abiddi fayyinaa sirra haaruu maqaa Yesuus Kiristoosin. Yaa ameen. Yaan lafee darbaa jira. Ameen. Nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u. Dhugaa waliin dagatiina. Feejii koo kanarratti sagantoolee garaagaraa argachuu hin dandeessu. Profeet Caalii Lachiisaa kan jedhu kana sagantaan laayivii asiin darbullee jira. Laayivii fakkeenyaaf kamisa galgala keessa akka saa Itoophiyaatti saa 3 walakkaa irraa eegalee sagantaa baay'ee turu namoonni hin beekne laayivii asirraan darba waan ta'eedhaaf. Akkasuma qidaamee sanbadduraa isa jedhamu jechuudha. Saa 3 walakkaa irraa galgala keessa saa 3 walakkaa irraa eegalee sagantaa laayivii asirraan darbutu jira waan ta'eef. Namoota affeeruudhaan yookiin immoo peejii kana laayik yoo gootan namootaaf sheer yoo gootan yoo laayik godhani sagantaa akkasii argachuu danda'u waan ta'eedhaaf. Yeroo faarfannaa yeroo lallabaa yeroo kadhannaa argachuu danda'u waan ta'eef namootaaf dabarsaa peejii kana laayik godhaa
yoo gootan peejii kan irra shiqees yookiin jala koomentii isaa otoo hin taane peejii sana yoo laayik gootanii namoonni sirraa argachuu danda'u. Maaliif sagantaa zuumii asiin darba. Zuum miidiyaatu asiin darba. Zuum miidiyaa hin qabna. Zuum miidiyaanii asirraan fakkeenyaaf bor galgala hin darba jechuudha. Bor galgala qidaameedha. Zuum miidiyaa kana galuu dandeessu. Paaswoordii asirra isinii kaa jala koomentii jala isinii kaa'uu danda'a. Linkii isaa jechuudha. Linkii isaa paaswoordii ID isiniin kaa koomentii kanarra koomentii irratti hin argattu jechuudha. Namoonni asuma irraa hirmataa jirtan immoo kaa'uufii dandeessu asumarra. ID fi linkii kaa'uufii dandeessu. Bor galgala sagantaa baay'ee namatti tolu qabna. Baay'ee namatti tolu qabna. Otoo achumarraan zuumii galtanii baay'ee namatti tola. Dandeessanii zuumii buufattanii galtanii yoo hin beektan ta'e immoo namoota zuumii galan gaafadhaa. Zuumii akkaataa isa yoo isinitti himanii galtan baay'ee namatti tola. As jala koomentii jalatti booddee ergan xumuree isinittan hima jechuudha. Zuumii akka galuu dandeessan. Yoo immoo zuumii hin beektan itti fayyadama isaan beektan ta'e sadii walakkaa irratti nu eegaa. Asirraan hirmaachuu hin dandeessu yeroo faarfannaa yeroo lallabaa hin qabaanna waan ta'eedhaafiti asirraan eeggachuu dandeessu. Laayivii darba waan ta'eef asirraan kontaaktii ta'e. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Namoonni immoo gooftaa Yesuus Kiristoos kana faayisaa lubbuu kukudhadhe fudhachuu barbaada. Hin beeku namoonni jettanii bilbila achirra isinii kaa'eera. Naa bilbiluu dandeessu yaada yoo qabattanis naa bilbiluu dandeessu. Ani immoo isinitti himaa gooftaa Yesuus Kiristoos kana isiniin kadhadhaa. Warsiifna gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti akka jajjabaatamu isa kanaafi isinis lakkoofsa fudhattanii achirraa naaf barreessuu hin dandeessu. Linkii as jalatti fudhachuu hin dandeessu. Maaliif asirraa laayivii yeroo hundumaa galuu dhiisuu hin danda'a. Zuum irraa laayivii isinii darba waan ta'eedhaaf. Otoo qaxxitaa zuumii galtanii baay'ee namatti tola. Garuu laayivii asirraan hordofuu hin dandeessu isinii darba waan ta'eedhaafiti. Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Bilbila achirra isinii kaa'eera. As jalatti paaswoordii fi linkii isiniin kaa'a. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jedhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u jiraadhaa. Namoonni barbaadan immoo bor galgala akka isaatti Itoophiyaa sadii walakkaatti wal arginaa. Isin haa eebbisu. Jiraadhaa. Harras Borisara, Narredumatera. Yon barbades narrangalu, yon lalabes narrangalu, yon dupades narrangalu, narragalu dide ormasatu, 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 narragalu dide. Jireenyi isaa wajjin harrayyuu jiraannaan jireenyi isaa wajjin yoomiyyuu jiraannaan jireenyi isaa wajjin duriyyuu jiraannaan jireenyi isaa wajjin 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 jireenyi isaa wajjin
nagaan isiniif haa ta'u. Obboleettiin tokko ID fi namoonni zoomii galuu barbaadanii yookiin namoota gaggaafadhaati zoomii galuun baay'ee isin rakkisu. Zoomii galuudhaaf dursaa Play Store galtanii zoomii akkaawuntii erga buufattanii booddee zoomii erga mobaayilii keessan irratti bu'ee okay erga jettaniini join na godhisiniin jedha. Erga join gootanii booddee tokko faratti kan inni isin gaafatu ID isin gaafata jechuudha. ID nas jalatti isin barreeffamee jira comment irratti. Obboleettiin seenaa jedhamtu isin barreessitee jirti. Erga isa barreessitanii booddee ID sana irratti galchitu. Isaan booddee ittaansuudhaan maqaa bilbila keessanii yookiin Samsungii yoo ta'e yookiin waan tokko yoo ta'e maqaa bilbila keessanii isin kaa'a. Maqaa bilbila keessanii sana irraa haxxanii maqaa keessan galchitu. Iddoon itti fakkeenyaaf Tekenoo yookiin Samsungii jechuu danda'a. Achirratti isa galchitu jechuudha. Ittaansee maal sin gaafata? Erga jiyoon jettaniini gadi buttanii dhumarratti maal sin gaafata? Password isiniin jedha. Password sanarratti immoo kun asirratti isin barreeffamee jira. Jesus jedhee 1986 jedha. Isa galchitu jechuudha. Erga galtanii booddee maayikii keessan akka sirreessitaniifiti maayikii keessan sin gaafata. Akka eerfoonii nama gurratti godhatutti eerfoonii kana isin agarsiisa jechuudha. Eerfoonitti tuttu amma sagalee isin dhuftutti. Maaliif galtanii viidiyoon keessan galee maayikiin keessan hin galu yoo ta'e isin rakkisuu danda'a waan ta'eedhaafiti. Ishee tuttu caafirra kan jirtu kaameraa keessanitti aantee namoonni hin beekne ishee tuttu jechuudha. Ishee tuttu isaan booddee isinii fiddi. Achirratti isinii fiddi sagalee dhaga'uu dandeessu jechuudha. Sagalee dhaga'uu dandeessu akkasidha jechuudha. Inni biraan Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee hin ulfaatu. Namoonni immoo akkuma wal bukkee jirtanitti nama beekurra wal barsiisaa. Namoonni baay'ee keessan galuu hin beektan waan ta'eedhaafiti wal barsiisaa. Namoonni fakkeenyaaf galtanii immoo maayikii keessan iyyuu immoo sirreeffachuu hin dandeenye jirtu. Amma maayikii keessan erga baasootti galtanii maayikii seenanii fudhutti. Namoonni tokko immoo calli jettanii maatii amma fudhattanii yaaluu dandeessu. Yoo yaaltan isin hin galu dirqama namni sagantaa sana kireet godhee yoo dura galeedha. Saatii sagantaa sanatti malee hin galtan. Saatii sagantaa sanatti malee isin galchuu hin danda'u jechuudha. Akkatti yaaliinaa. Kan inni isin galchu onlaayinii yoo jiraatan saatii sagantaa sana isin galcha jechuudha. Waaqayyo bara firii eebbisuu eebbifamaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u jiraadhaa eebbifamaa. Yeroo gaarii bor galgala akka saatii tokkotti arginaa. Najira dai mama bayi sin jalan dah, yeroo gari.